markabni strike force da markaba sassadin deemanii so strike force lama jechuun markaba lolaa jaha jechuudha markaba lolaa jahaan gartee naannoo kana cufuu barbaadanii akka gartee gaa ani milikkata isinitti godheeti isaan gartee as cufuu barbaadan warri Iiraan ammoo as fayyadamanii yeroo ammaan tanaa mootummaa maalleenni Itoophiyaadha biyyoottan Afrikaa keessa jiru keessaa bugartee biyyoottan sabsaharaa jiru keessaa maallaqa akka malee dadhabaadha akka ta'ee akkasitti gartee rekordii haaree cabsee galmaa'ee jira jaaniti. Namni tokko wanni takka gartee oduun walleedhaan galtiif. Nama tokko akkanatti tiimtee galtiif. Nama tokko gartee dubbiseeti galtiif. So isaan amma gartee warra karaa walleedhaatiin oduun galtuufis itti himaati jiranii jechuudha. Warra gartee karaa barruutiin galtuufis barruudhaan gadhiisaa jiran. Warra afaan qawweetiin takka gartee misaa'iliin oduun galtuufis misaa'iliin itti himaa jiran. Isin galtee? Warra kun akka kaleetti gartee dippiloomaasiidhaan gattaa'ee marii godhuus karaa saniinis gattaa'aniiti gartee marii godhaa jiran. Dhiiroo karaan isaan itti injifachuutti hin jirre takkallee nuu hin jirtu. Okay? Tanaatani jidduu isin yaadachiisuudhaaf warreen viidiyoolee waraabdanii gartee sooshaal miidiyaalee adda addaa irratti maxxansaa jirtan dhiiroo ani naa ajaa'ibsiiftanii jirtanii nama hedduutu gartee gama duubaatiin natti ergaa jira jarree akkaawuntiin tunoo keetii jettanii gartee warri natti ergaa jirtan dhiiroo akkaawuntiileen san hundinuuti yaamiti ani akkaawuntiin itti gartee akkaawuntii takkittiin an qabu takkittuma tana. Yoo TikTok cufee isaan takkittuma tanaan qabaachuudhaaf ta'a tana quba qabaadhaa gaafaan gartee oduu sana dhiise ifiifuu gartee nagee baane jechuudha. Saniifuu warreen akkaawuntii adda addaa irratti viidiyoo waraabdanii gartee maxxansaa jirtan wanta godhaa taag godhaa akkaawuntii tanarraa dhufee ja'aatii gartee akkasitti itti barreessaa takkaa'u gartee taagna godha. Okay? Nama hedduutu akka malee confused tahee jira. Ifiifuu if beeytan hundi keessanuu gartee karraa dhufe namni beeku maaliif namni cinaan gartee akkaawuntuma tiyyatti fakkaateeti gama duubaatiin bara kanattiin waan akkana abaluusanii ergee maarree maal jettanii boodarra gartee bu'u akkaawuntii yaa gartan natti ergaa jirtanii. Saniifuu sanillee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada anaa miti ani gartee asumarrattiin laayivii dhufee haasawa asumarratti yoon poosti godhees asii waan taane karaa yuutuubii yoo yuutuubiin taane karaa feesbuukiidhaati hanqasuma. Okay? Akkasitti gartee nu quba qabaadhaadha. Tanaatan jidduu warreen ammaan tan dhufaa jirtanis dhiyaadhaa isiniin jenna isiniin harkaa dhiyaadhaa akkasumatti gaa warreen mana keessa jirtan ammoo taap godha koppiliin godha sheer godha walii daddabarsaa yaada keessanis barreessaa cal jettanii gartee wal eeguun kunis yeroo takka beeytanii akkana dhaga'u jirtanis baruun barbaada barreessaa mana keessatti. Oduu ammee jechuun maal jechuudha? Oduu ammee. Jirra dhiyaadha. Okay. Itti fufnaa oduulee teenya itti fufnaa. Dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa eega gartee mariin Islaamabaadii gaggeessaa turan san karaa dhaabbatte inumaatu gartee marii tana durallee mootummaan Ameerikaadhaa meeshaalee waraanaa hedduu isiidhaa karaa jiddu galeessa bahaa kanatti akka oofaa jiran akka geessaa jiran isin himaatiin ture guyyuma arraan tanaatu akkuma gartee na duuba gartanitti xayyaaronni gurguddaan kaargoo pileeniin gartee kan Ameerikaadhaa eerpoortii Ramsteed tan jaaniin tan gartee biyya Jarman jirtu eerpoortii biyya Ingiliz Raaf tan jaaniin achirraa xayyaaronni gurguddaan kun hundinuu meeshaalee waraanaatii fi akkasumas rasaasota hedduu fe'achuudhaan karaa jiddu galeessa bahaa kana achi deemaa jira. Akkuma gartee quba qabdanitti mootummaan Ameerikaadhaa ceasefire maarreedhaa jinniidha jaanitti gartee
hanqa gartee meeshaa tana guuttatan hafuura baafatan. Ammoo hafuura baafachaan jiranii isaan gartee Iraanuma tana gartee xiqqoo wanta godhuu barbaadan. Akka isin gartee bireekii kannituuf takkaa'uu aara baafannaa akka gootuuf. Akka gartee isaan dafanii hojjaas dhuganii mirqaananii nyaataas nyaatanii marsaa itti aantuuf ol kaan jechuudha. Dhagayaa jirtaniimi. Tanaafi gartee ceasefire jaanii gartee nagaya torbaan lamaaf yeroo qabatanii hanqa kana keessatti immoo meeshaalee waraanaa hedduudha gartee guurrachaa jiran. Kana qofallee odoon taane guyyaarraan tanaa I think footoo adda addaatti illee reebuun tanaa maxxansaatiin ture karaa Facebook irratti let's see isiniin garsiisa. Okay. Amma xayyaaronni gartee as duubatti gaa guututti isinii mul'achaa hin jiru yoo xiqqaattee xayyaara jahafaadha. Xayyaaronni kun gartee xayyaara Ameerikaadha. Akkuma gartee asirra gartanitti United States Air Force jaha hundinuu xayyaara Ameerikaadhaati. Xayyaaronni kun xayyaara gurguddaa kan gaaza fe'ee deemu takka gartee gaas steeshina samii keessaa kaniin isiniin jeessanii akkasumatti xayyaarota gartee kaargoo kan meeshaa fe'ee deemu. Xayyaaronni kun hundinuu guyyaarraan tanaa Israel dhaqeeti jira. Airportii Israelitti qubataniiti jiran reefu ganama kana. Ammaasis achirraa meeshaalee adda addaa gartee achis meeshaa waraanaa hedduu geessaniiti. Ammaasis cinaan isaanii karaa gartee jiddu galeessa baa karaa gartee biyyootan Arabaa kana achitti deemaa jiran. Akkuma gartee na duuba gartanitti xayyaaronni kun hundinuu airportii Israel keessa. Kun hundinuu xayyaara Ameerikaatti kan hin gartee mana reefuun tana durarratti isin garsiise amma ammaan tana gartee isin garsiise sanii kun hundinuu gartee eegee isaan qubatan booda. Wanni isin garsiise garuu flight information isaaniiti. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Sochiin akkanatti jirti lolli gartee marsaa itti aanuuf qophaawaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. Let's see tana boodatti deebina. Dubaga guyyaarraan tana mootummaan Tarkiidha. Inumaatu gartee akkuma na duuba gartan kanatti karaa afaan barruudhaan keessaafuu gartee press release karaa miidiyaatiin oduu isaan barreessanii gartee karaa miidiyaatiin prime minister ticha biyya Israel inni kun gartee diina nagayaa takka immoo diina gartee nama dhiiga malee jiraachuu hin barbaanne jedhanii maqaa hamaadhaan isa kana gartee arrabsaatii jiran. Akkasumas sanitti akkuma kaleellee isiniimaa ture Erdogan irra deebi'ee guyyaarraan tanaatis haasoo godhaati ture. Haasoo isaa kana keessatti mootummaan Israel tuni nama isii adabu dhabde. Yeroo ammaan tanaa qofa odoon taane biyyoottan ollaa keenyaatii fi akkasumas sanitti gartee Gaazaa keessatti wanni isaan hojjechaa jiran kuni waan obsa gartee ilma namaa hunda dabree jiru. Kanarraa gartee isaan yoo adaba hin godhanne taate nuutis warreen biraatis yeroo gabaabduu keessatti karaa lolaa achi garagaluu keenya kana gartee beekuu qabanii jeetti haasoo godhaa jira. Haasoo gartee godhaa jira akkuma gartee na duuba gaggartan kanatti inumaatu wanni gartee inni Siiriyaa keessatti Libanaan keessatti Gaazaa keessatti godhaa jiru kuni kan gartee addunyaan isa kana quban qabne takka gartee biyya isaanii tana quban qabne itti fakkaatte nuti waraana keenyaan miilaan deemnee Gaazaa dheenee gartee ummata Gaazaadhaa nagee kennuufii ni dandeenya takka gartee mootummaa isaanii tana diiguu ni dandeenya jeetti gartee haasawaa jira jechuudha. Okay? Na dhagee jirtaniimi? Okay. Eenyu black gootan? Okay. Eba, adaba godhattee hin teessu? Yoo baratte sirra wayyu?
eebba eessi jirti kottu bada saricha adaba godhattee hin teessu maaliif maraattanoo itti dhiisaa uummata kan godhu bar ayyee kotee jira itti dhiisaa isin maaliif rakkattan ogguu harki dhukkubee ni dhiisaa bar anyways oduu teenya teessis deebina nuti so Erdogan gartee akka egaa ammaan tana inni as bahee jechaa jiru kanatti inumaatu biitti neetoodha humniti gartee neetoo keessa jirtu Israa'el hogguu sodaachiftu yeroo duraati. Mootummaan Ameerikaadha Israa'el wajjin gartee hariiroo guddoodha qabdi ni beeytan kana. Ammoo deebi'anii gartee biitti neetoo keessa jirtu Israa'el sodaachisuu kana itti dhiisanii takkaa'ummoo lolluu kun gartee isaan jidduutti yoo haqa'u taate mootummaan Ameerikaadhaa too eessa dhaabbattii yaadajuutu gartee nama hedduu keessatti mul'achaa jira. Garuu immoo mootummaan Tarkiidhaa akka gartee ammaan tana dubbachaa jirtutti inumaatu gartee rakkoo Israa'el ammaan tana jiddu galeessa bahaa keessatti gaggeessaa jirtu kana isa qofaaf odoon taane inumaatu gartee warra jiddu galeessa bahaatii fi East Asiaadhaaf rakkoo tahaa waan jiruuf jecha ammaan tana gartee as bahee dubbachaa jira. Kana keessatti gaa gabaabinumatti wanni tuni gartee afaan immoo hujiidha wanni beekame takka illee hin jirtu afaan haasoo fi hujiitti jijjiiruu isin jechuudhaaf maaliif mootummaan Tarkiidhaa tuni biyya Israa'el tana lola Gaazaa kana keessatti biyya gargaaraa turte isin himaatiin ture waraanonni Israa'el Tarkii dhaqaniiti achitti gartee leenjii godhaa turan kanaas gartee irraa haasoinetu ture. Waraanni Tarkiidhaa yoo xiqqaate 5,000 oliititu Israa'el dhaqee lola Gaazaa kanarratti hirmaachaa ture. Jarreen kun ammaasis Siiriyaa tana gartee waliin bikka takkatti gartee waliin dhufaniiti mootummaa Asaad kombalchanii gurbaa ammaan tana biyya san gaggeessaa jiru achi kaayan. Garuu ammaan tana gartee Erdogaanis halees haasawee arraas irra deebi'ee hogguu haasa'u kana beeka yeroo duraatiin garuu amma duraas akkanatti Israa'el tana maqaa sodaachisuudhaa fi waan adda addaatiin gartee godheetu ture. Lola Gaazaa kan taraa tana duraa jechuu. Tana dura godheetu ture. Gaafa sanis humaa takkatti odoon jijjiiramiin hariiroon isaanii bikka duraanii deebitee ammallee waliin hojjechaa jiran. So kana gartee ammaaf asumarra dhiifnaa garuu immoo isinillee gartee quba qabaadhaadha. Sodaan tuni karaa kamitti gartee akka jijjiiramuudhaaf deemtu wanni ifa taate takka illee hin jirtu. Let's see. Itti deemina tana. Gabaabinatti takka wanni isinii mu keessaa oduu Kanadaa keessaa bahaa jirtu tanaas gartee quba qabaadhaadha. Prime Minister tichi Kanadaadha guyyaa kaleedha yeroo duraatiif Kanadaan hulii booda maallaqa keenya takka gartee baajeta biyyattiidhaa irraa 70% Ameerikaadhaaf kenninee akka gartee Ameerikaan karaa waraanaatiin takka waraanaan biyya teenya eeyiddu kana hin goonu yeroon akkasitti gartee horii keenya guututti Ameerikaaf kenninu dhaabbateeti jira dhumateeti jira jeeteti haasoo bal'aa guyyaa kaleedhaa gaggeessee ture. Inumaatu gartee nama hedduutu haasoo sanirraa gammadee fi keessaa bugaa warreen biyya saniidha warreen uummanni Kanadaadha. Akkas jechuu qofa odoon taane inni poolisii mataasaa heera mataa isaa kan gartee Kanadaan dur itti jiraachuu turterraa yaada addaa akka qabu garsiisa. Wanni kun gartee inumaatu Kanadaa keessatti dubbiin tuni Kanadaa qofallee odoon taane Kanadaarraa deemtee ilaan gartee hanqa neetoo tan Ameerikaan amma keessaa bahuu barbaadu tana Kanadaan ammoo warra neetootiin nuti isinii hojii jirraa warra Yuurooppiidhaa guutumattuu isinii hojii jirraa gartee humna takkaan akkasitti addunyaa irratti gartee waliin hojjechuu qabna ja'anii yaada isaanii dhiheessaati jiranii
Kana wajjin gartee yaada pirezidantiin Ameerikaadha amma durallee Kanadaan gartee isteeta 50 fi takkaffaadhaa ta'uu qabdi fa'aa jee akkasumas sanitti gartee biyyoottan adda addaa inni itti sodaachisaa ture san Kanadaan ammoo nuti amma booda gartee Kanadaa jala teenyee amaale Ameerikaa jala teenyee ifii teenyaaf hin cunqurfamnuu jaaniiti gartee poolisii addaa himachaa jiranii jechuudha. Okay? So itti aansuudhaan okay. So oduu teenya guututti keessa gadi hin buune wanneen isin garsiisu asirratti akkuma gartee aadaatti hunigaa xayyaarota biyya Paakistaan xayyaarota lolaa akkasuma sanitti xayyaara gartee warra Iiraan manguddoota takaa'uu qondaalota biyya Iiraan isaanii karaa galaa deemu jiru akkanatti kunoo xayyaarri lolaa kan Paakistaan shirje'eenii yoo xiqqaate gartee xayyaara 7 kanumaan lolaa qoftiin kan isaan gartee shirje'ee karaa kana deemaanii isaan manatti egaa biyya isaanitti isaan galchaa jiru. Inumaatu gartee eega mariin Islaamabaaditti gaggeessaa turan san galma hin ga'in takaa'uu waliif hin galin gareeleen adda addaa warreen gartee miidiyaa adda addaa irra jiran qondaalonni biyya Iiraan kuni odoo biyya isaanitti hin galle dhawamanii akka dhuman jaanii namni hedduun yaada adda addaa gartee sooshaal miidiyaa gubbaarratti barreessaati turan. Yeroon gartee jara kana fixan waan wajji walii galuu didaniif jecha ammaan tana mootummaan gartee Ameerikaatis warri Israa'elis dhawanii isaan kana fixuu qabanii jaaniiti nama hedduutu gartee yaada adda addaa irratti dhiyeessaa ture. Yaaduma san walleenuu mootummaan Paakistaanis jala buutee dhageeffattee wanni kun gartee ta'uu hin qabu yaada jirraa isaan kun gartee taraa dhufanis akkanumatti eegumsi godhameeti dhufanii ammaan tanaas eegumsi godhameefiti kunoo karaa biyya isaaniitti deebi'aa jiranii jechuudha. Okay. Garuu yeroo gabaabduu keessatti gartee hogguu lolli kun gartee karaa lolaatti gochi deebi'anii lolli eegalame mootummaan Israa'el takkaa'u gartee Ameerikaan isaan kana barbaadanii haleelurraa if duuban deebi'anii san gartee akkasitti qoqabaadha maaliif nama hedduutu gartee akka isaan kun haleelaman jaanii irraa babarreessaa jiran warreen mootummaa Israa'el deeggaranii fi akkasumas mootummaa Ameerikaadhaa deeggaran jechuudha. Okay. Taap godhaa warreen mana keessa jirtan hundinuu dhiyaadhaa copy linkis godhaa share walii godhaa. Okay. So durso, let's see tanas is infinima. Toni tanuma naman tane raso e wan garte Erdogani fi warre Israel inumatu garte warri Israelis Erdogani fi debi akka debisu jiranitti garte garsiisa jirani tanaslaw raso ene jirra. So dubbii gartee Strait of Hormuz kanatti as garagalla durso mootummaan Ameerikaadhaa yeroo ammaan tana akka jechaa jiranitti gaa Strait of Hormuzin gartee bikka kana bikki gartee mootummaan Iiraan guututti gartee harkaa qabdu kan gartee markaboonni hundinuu keessa dabru qaseenu kan bahus jechuudha. Akkasuma sanitti gartee akka guyyaa har'aan tana haasawaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa markaboota lolaa naannoo kana fiddeeti akkasitti naannoo kana gartee isaanis cufuu barbaadanii jaaniti odeessaa jiranii kana gartee godhuudhaaf markaba Ameerikaan amma dura gartee hin goone garuu immoo godhuudhaaf tattaafachaa jiran jaaniti odeessaa jiran eega gartee eega mariin Paakistaanitti gaggeessaa turan san odoo irratti waliin galin adda ka'an. Okay? Akka oduuleen achi keessaa bahaa jirtu jettutti mootummaan Ameerikaatii fi warri Iiraan yeroo dheertuudhaaf marii gaggeessaa turan keessaafuu gartee sa'aa 20 oliif gatta'aniiti marii sanatti hirmaachaa turan. Gabaabinatti wanni gartee marii san irratti gahee
jarreen kuni waa hedduu irratti illee haa walii galan bikka Strait of Hormuz kanarratti walii galuu hin dandeenye. Akka gartee ani halee isinii himaa turetti wanni kuni mariidhaa miti beekaa. Okay? Mariidhaa miti kan gartee godhaa jiran. Wanni kuni harka kannachuudha. Takkaa'u gartee sorrendariidha. Mootummaan Ameerikaadhaa mootummaa Iiraanitti harka kannachuu isiidhaati. Garuu wanni gartee mootummaan Ameerikaadhaa dhiheeffachaa turte warri Iiraan biratti fudhatama hin qabdu turte. Okay? Na dhagayaa jirtan. Ani gartee akka uummata biraatti wanta godhee isinii himaan jiru isinii laaffiseetiin isinii himaa jira. Saniifuu warri gartee wanni mootummaan Ameerikaadhaa barbaaddu keessaa Strait of Hormuziin akka duraanitti gartee akka deebuu barbaadan. Okay? Kan Iiraanis gartee controlling goone ammaasis kan Iiraanilleen maallaqa chaarjii uummata hin goone takkaa'u gartee uummata maallaqa akka hin kafalchiisne san godhuu barbaadan. San bira dabranii waan nikularaa irrattis guututti gartee nikularaa akka duraanitti akka deebisan takkaa'u gartee 1% enrichment yaanii centrifuge isaanii inumaa gartee parsantii takka qofatti gartee akka godhan. Kana hundaa'u mootummaan Iiraan nu biratti fudhatama hin qabu jettee jalaa diddeeti turte. Okay? Ammaasis durumaanuu ja'aniiti turanii beekaa. Marii durattis ceasefire kana durattis ja'aniiti turan. Yoom ja'an yeroo gartee lolli kuni 7 tahee mootummaan Ameerikaatis waan akkana jettee qabxiilee adda addaa gartee hogguu miidiyaa irratti gadhiisan warri Iiraanis qabxii 5 tanarratti gartee nuti mariini goona ja'anii qabxii 5 gadhiisaniiti turan. Qabxiilee 5 san keessatti isaaniif hin taane ture. So ammaan tana haareetti deebi'anii waan magartee gaafasanii dhiheeffachaatii jiran jechuu Ameerikaan. Akka isaanitti silaa mootummaan Iiraan kan gartee qabxiilee tanaas fudhattee fi wanni hundinuu akka duraanitti akka deebitu barbaadan. So mootummaan Iiraan nuti akka duraanitti hin deebinu. Ilaa arraan tana wanni gartee nuti lolaan arkanne nuti gartee akkanumatti laaftutti gartee hin keenyu jaanii didaniiti jiran jechuu. Akka oduuleen takka keessaa bahaa jirtu jettutti mootummaan Ameerikaadhaa keessaafuu gartee vice presidentichi J.D. Vance'n eega bilbila gartee prime minister warra Israa'el irraa itti bilbilee booda marii tana guututtu akka isheen fuulduran tarkaanfanne godhee waa hedduu diduu eegalee jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Gaa wanni gartee achi booda mariin san kan gaa sa'a 20 ol irra ta'anii waa meeqa irratti haasawanii itti waliigalan booda guututti marii san bikka sanii dhiisanii adda deeman jechuu. Okay? Mootummaan Iiraan garasiitiin akka jechaa jirtutti nuti amma duraas gartee waan barbaannu guututti Ameerikatti himnee jirra. Isaan ammoo waan gartee waan lola kanarratti guutumatti gartee nuti barbaannu odoo beekanii. Okay? Odoo beekanii waan nu biratti fudhataman qabne dhiheessaa turanii. Kun ammaas gartee biyya teenyaa fi haqa keenya ummata keenya gartee karaa hamatti dhiifnee if duuba hin deebinu. Okay? Jaaniiti gartee dhiheeffachaa jiran jechuu. Gareelee lachuutu ibsa miidiyaadhaaf godhaniiti turan sanirratti warri Paakistaan Ameerikatti qubalaachuullee irraa ifeeganii garuu immoo wanni gartee warri Ameerikaadhaa dhiheessan nu biratti fudhataman qabu jaaniituma gabaabsanii deebisan jechuu. Okay? Mootummaan Ameerikaadhaa akka gartee jechaa turtetti warri Iiraan marii tanarratti gartee dhufanii hogguu hirmaatan nu sobuudhaafi jechuun marii tana gartee in good faith geggeessaa hin jiranii takkaa'u gartee dhugaadhaan qalbii qulqulluudhaan marii tana geggeessaa hin jiranii jetteeti quba nutti laachaa jirti. Wanni san guututti sobaa nuti marii tana akkuma gartee obboleeyyan keenya warri qophii tana geggeessan Paakistaanitti himnetti marii tana karaa nagayaatiin odoo gartee sobuunillee hin jiraanne nagayaan lola kana dhaabnee akka gartee barbaachisutti fuuldura keenya gaggeeffachuu barbaannaa jenneeti gartee as dhufne garuu mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee lola kana dhaabuu irratti odoo hin xiyyeeffatin
marii tana gartee sobaan dhaabbatanii bikka kana akka gartee namni biraatilleen waan nuti godhaa jirru kana dhugatti hin furanneef sochii adda addaa godhaa turanii. Sochiileen san markaboota Ameerikaadhaa kan gartee guyyaa kaleedhaa Strait of Hormuz keessa dabruudhaaf tattaafatee akkasitti if duuba deebi'ee kun hundinuu gartee aaduma Ameerikaatiin numa beeynaa jaaniiti gartee barruulee adda addaa isaanis karaa miidiyaatiin gadhiisanii jiranii jechuudha. Okay. So tanuma keessatti let's see. So tanuma keessatti gaa akka gartee J.D. Vance'n haasoo inni gaggeessisan keessatti qabxiilee gartee nuti as dhufnee irra marii dhiheessine takkaa'uu gartee guutumatti wanni nuti dhiheessine warra Iraaniif fudhatama dhabuun isiidha. Inumaatu gartee hammam takka warri Iraan gatta'anii marii tanarratti hirmaachuu dhabuu isaanii qalbii qulqulluudhaan san garsiisaa jira. Nuti inumaatu gartee tarmii teenya takkaa'uu gartee waan barbaannu waan irratti waliigaluudhaaf deemu kan jennee lafa keenya san fudhatama ta'uu qabaa jeetee haasawaa ture. Garuu wanni gartee isaan lafa kaayan inni je'ee dubbatu san waan gartee lola duraatii jechuudha. Okay? Lola kana keessatti waan haaraan hin dhufne jaaniiti gartee innilleen afaan isaatiin miidiyaadhaaf hogguu haasoo godhu irraa dubbatee ture. Okay? Irra deebi'ee guutumaa guututti gartee isaan nikulara kan qabaanne guutumaa guututti isaan Strait of Hormuz akka gartee uummata kan naman kabalchiifne banaa haa godhanii ammaasis waraanni Ameerikaadhaa achi keessa akka fedhetti akka seenee bahuu jechaa jira. Wanni akkasiisan gartee warra Iraanitti fudhatama hin qabu jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Dubagaa isiniif keessaa gartee irra hedduu keessaniif wanni tuni isiniif ifa maaliif irraa haasawaati turre amma gartee marsaan itti aantu marsaa lolaati. Okay. Garuu mootummaan Ameerikaadhaa pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaa irraan tanaa aara gartee qabaachuu isaa garsiisuudhaan ammaas akkuma gartee dabretti irra deddeebi'ee barruu dhadheertuu barreessaatu ture. Inumaatu gartee barruu birallee dabree miidiyaalee warra faaksii gubbaarratti illee dhiyaatee haasoo godheeti jira. Okay? Haasoo inni godhe keessaa akka jirutti nuti waan gartee warri Iraan harkaa qabu kana guutumaa guututti yoo xiqqaatte dhibbeentaa 90 miti dhibbeentaa 95 miti guututti barbaannaa jeeti gartee haasawaa jira. Akkana jechuun isaa Strait of Hormuz guututti gartee dhuunfachuu barbaannaa jechuu isaati. Itti aansee warreen gartee Strait of Hormuz keessa dabruu hundaa'u nutu maallaqa kafalchiisuu qabaa. Okay? Biyyi Iraan bishaan addunyaa irratti gartee waa takka illee mirgatti hin qabdu jeetee odeessaa jira. Garuu Strait of Hormuzin bishaan international water irra jiru takka gartee bikka namayyuu itti wal qixaa hin jiru. Saniifuu gartee akkaataan pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaa irraan tanaa as bahee itti haasawaa jiru kuni fudhatama hin qabu jaaniiti. Ekspertoonni adda addaa isa booda haasawaa jiran. Okay? Ammaasis mootummaan Ameerikaadhaa Strait of Hormuz kana guututti gartee ni cufnallee yoo kajaan taate isaan waanuma Iraan godhuu barbaaddu san godhuudhaaf deemaa jechaa jiran. Akkas jechuun isaanii yoo Strait of Hormuz kun hacufamu taate ikonomiin addunyaadhaa gaazni gartee ikonomiin addunyaa kun akka jirutti gaazirratti gartee waan rarra'uuf jecha waanuma Iraan lolarratti gartee godhuu barbaaddu san amma Ameerikaan achi baatee Iraaniif godhuu deemti jechaa jiran. Okay? Yoo ikonomiin Ameerikaadhaa gartee kanarratti rakkattu taate akka gartee Ameerikaan niin godheettee dubbachaa jirtu kanaan waan silaa gartee Iraan godhuu barbaaddu san Ameerikaan godhuufi jirti. Saniifuu bikka silaa gartee isaan Iraan miina jaanii yaadanirraa addunyaadha miidhuudhaaf deemanii jaanitti gartee odeessaa jiran jechuudha. Okay? Ammaasis mootummaan Ameerikaadhaa kana hojiirra oolchuudhaaf yoo xiqqaate markaboota lolaa jechuudha strike force 2 barbaadaa jaanitti gartee odeessaa jiranii bikki gartee amma gaa Strait tana ogguun isin garsiisu Strait tana gartee guututti gartee naannoo kana eeguudhaaf Ameerikaan yoo xiqqaate markaba 6 isaan barbaachisaa jechuudha. Okay?
markabni strike force da markaba sassadin deemanii so strike force lama jechuun markaba lolaa jaha jechuudha. Markaba lolaa jahaan gartee naannoo kana cufuu barbaadanii akka gartee ani milikkata isinitti godheeti isaan gartee as cufuu barbaadan warri Iraan ammoo as cufanii jiran jechuudha. Arrallee gartee markaboonni kan hayyama Iraaniin dabraa jiru ni jira. Guututti gartee Iraan amallee cufaan jirtu garuu mootummaan Ameerikaadhaa wanni isin godhu barbaaddu markabootuma hayyama Iraaniin dabre san hogguu isaan as dhufan akka hin dabarre dhorkudha. Takka ammoo markaboota gartee as dhufee ol seenee gaaza fe'achuudhaaf deemu akka as keessa hin dabarre godhuudha jechuudha. Okay? Kana godhuun waanuma gartee Iraan silaa godhuu barbaaddu sanirratti Ameerikaan gargaaruudha. Jaanitti gartee odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Na dhagaa jirtanii obboleeyyan warri mana keessa jirtan. Tole gahar keessaniin taap godhaa, share godhaa, copy link godhaa. Tole itti dabarraa karaa itti aanutti. Okay. So, akkuma gartee na duuba gartan kanatti ekspertoonni adda addaa gartee amma kuni CNN jaaningaa miidiyaa CNN ni beeytanii CNN gartee akka karaa ekspertoota isaaniitiin akka jaanitti mootummaan Ameerikaa akka FCCtiin jettutti strike force adda addaa itti fayyadamtee Strait of Hormuz kana cufuu hin dandeessu hedduu rakkoodha jechaa jiran. Okay? Kuni gabaabsaniiti jechaa jiran. Mootummaan Ameerikaadhaa waan feetallee goote Strait of Hormuz kana cufuun hin danda'a jechuun isiidha. Inumaatu gartee waan hin dandahamne jechuudha. Okay? Ifaa miti numaa'uu hin dandahamu jechaa jiran. Ammaasis bikka gartee silaa Strait of Hormuz kana cufan irraa ifii isaaniitiif gartee daran lolaaf saaxiluuf godhanii jechuudha. Maaliif akkuma gartee gaasilaa beeytanitti gara kaaniin warra Yamaniitu jira. Gama oliitiin warri Iraanis misaayilota adda addaatiin markaboota Ameerikaa kana dha'uus ni danda'anii jechuudha. Beekaa. Irraa fagoodhaa miti. Naannoo isaan dha'uu danda'anii irratti gartee waan jiru. Yeroo amma duraa markaboonni Ameerikaadhaa Streitii kana hogguu dhufe mee isiniin garsaa yeroo amma duraa gartee hogguu markaboonni Ameerikaadhaa gartee Streitii kana dhufe akka gartee asirraa dhoomee asirraa fagaatee gartee gadii tana dhufee oomaan jalatti dhokachaa ture isinii himaatiin ture. Okay? Inumaatu yeroo dabarte warri yaadattan karaa saatalaayitiitiin faa footoo saatalaayitiitiin markabni gartee guyyaa dheengaddaa dhoome kunoo asitti gartee qabamee jiraa jeetitiin isin garsiisaa ture. Ilaa dila kana gartee dha'uu ni danda'an warri Iraan. So bikki gartee amma Ameerikaan ni cufne jettee yaadu jirtu takkaa gartee dubbachaa jiran kuni humaa takkallee waan jijjiiruu danda'anii miti. Dhagaa jirtanii miti. Akkaataa gartee gaa isaan ja'anitti haa ja'anii garuu ilaamaan tanaa haasoonni isaanii kuni polotikuma malee waa takkallee jijjiiruudhaaf hin ta'an. Okay? Okay, so itti aansuudhaan miidiyaaleen Ameerikaadhaa yaadumaan gartee ammaan tana isin himaa jiru kana gara biraatiin gartee akka isaan jechaa jiranitti Ameerikaan hogguu gartee Strait of Hormuz kana cuftu karasiitiin. Okay? Cufiinsi kuni biyya akka Chaayinaadhaatii fi biyyoottan biraa gartee kan gaaza Ameerikaa kan Iraan irraa harkatu kana akka isaan ikonomiidhaan rakkatan takkaa gartee gaazni kuni isaaniif hin dhufne galman kan hin geenyeef kanatti gartee isaan kana boodarra dhiibbaan akka Iraan irratti gaggeeffamtu godhuudhaaf deemanii jechuu isaaniiti. Garuu gartee mootummaan Chaayinaadhaa karaa gaaza gartee itti harkattu karaa tokkoof lamaa miti ammoo mootummaa Ameerikaatii wajjin wal afaan dhufuun oolan maaliif gaaza gartee markaboota nagayaa bahara irratti dhorkuun
keessaafu gartee international warrior keessatti akka gartee nama lola warra baneeti. Okay? Yaa amma gama miidiyaaleen Ameerikaatiin gartee yaadota adda addaa olii gad oofaati jiranii garuu guyyaa gartee boruu fi akkana keessatti yaadni kun gartee karaa tokkotti ifa tahee ni baha. Maaliif ammaan tana gartee waan pirezidantiin Ameerikaatis barruu inni irraan tana dhidhiyeessaa jiru kanaan waa hedduu gartee walitti mahaa jiruuf jecha ammaasis beeka magaalaan maarkeetiin Ameerikaadhaa galgala kana banamtii boruu isniina saniifuu galgala kana waan baramtuuf jecha pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma aadaa isaatti afaan nagayaa haasa'uu hin oolu. Okay? Tana gartee hin raanfatinaa yeroo duraas gartee irra haasawaatti turre hoggaa gartee alanni kun xiqqoo galgala guutee pirezidantiin Ameerikaadhaa karaa afaan lolaatirraa afaan nagayaa haasa'uu eegala. Maaliif gaafni kun akkan qaaloo inni barbaada. Akkasuma sanitti hogguu gartee isniinaa fi salaasaa afaan nagayaatiin nuti gartee lola kana dhaabuuf deemna marii akkasiiti jedhee waan adda addaa ni haasawa. Garuu hogguu gartee guyyaa arbaata kaa'u hamisni as dhiyaate afaan lolaati eegala. Kana gartee tooftaa isaa tana isin himaatiin ture ni beeytanii ammoo galgala kanarraa eegalee borullee taatu ni malaaltan pirezidantiin gartee afaan nagayaatiin haasoo eegala. Maaliif maarkeetii gaazni gartee akkasami kutuun barbaadu. Okay? Gaazni akka malee akka qaala'uu hin barbaadu. Yoo gartee kaa hedduu qaala'u taate isaafis keessaafuu gartee ikoonomiidhaafis gaarii miti poolitikaa biyyattiidhaatiifis gaarii miti. Okay? Keessaafuu yeroo gabaabduu gartee midtermi jaanii baatii gartee muraasa booda filannootu jira biyya tanaa. Filannoo kanaafis inni gartee ammaan tana karaa if eeguu qaburratti achi dhiyaachaatti jira. Okay? Akkanumatti gartee kuma yeroo biraatti waan fedhe je'ee waan fedhe gartee godhuu danda'u odoon taane filannoo tanaas dhabuu hin barbaadu. Yoo gartee filannoo tana dhabu taate ifiifuu rakkoodha isaaf. Saniifuu gartee kanarratti xiqqoo if eeguu akka qabu warreen gartee ekspertoonni adda addaa irra deddeebianii dubbachaa jiranii isiniin jechuufi. Okay. So itti aansuudhaan oduu gartee oduu Iraan tana keessaa hin baane. So akkuma gartee na duuba gartanitti haleellee isiniif ani footoo gartee markaba kanaa isin garsiisaatiin ture yeroo markabni kun gartee Strait of Hormuz dhiyaatee akkasii shirji'ee deebi'u jechuudha. Arraan tana garuu faallaa waan miidiyaaleen Ameerikaadhaa arrallee dubbachaa jiraniin. Okay? Arra ganama kanallee reefuun tanallee gartee miidiyaaleen Ameerikaa wanni isaan jechaa jiran. Markaboonni lolaa Ameerikaadhaa Strait of Hormuz keessa seenaniiti boombiilee mootummaan Iraan bahara keessatti hiite. San hiikaa jiranii guuraa jiranii yaaniiti gartee odeessaa turanii garuu mootummaan Iraan keessaaf gartee miidiyaaleen isaanii viidiyoo gartee waan guyyaa kaleedhaa ta'e san akkumaan ani isinii himetti kan gartee dhugaadhaa jechuudha gadhiisaniiti jiran. Akkaataa gartee viidiyoon kun agarsiisutti yeroo markaboonni lolaa warra Ameerikaadhaa bishaan bahara keessa ol seenee ajajni gartee warra Iraan karaa reediyoodhaatiin itti himanii markaba kanaan gartee bikka hamtutti dhiyaachaa jirtaa odoo hin dhoomne dafiititi shirjii deebi'ii ja'aniini dinniina jajjabaa gartee itti hannan viidiyoon gartee san garsiisaa akkasitti warreen gartee markaba oofaa jirus nuti bishaan internaashinaal irra jirraa wanni balleessine takka illee nun jirtu ja'anii gartee reediyoodhaan waliif deddeebisaati turan garuu boodarra gartee shirjaaniiti as keessaa akkasitti bahan jechuu eega gartee haleellaadhaaf dhiyaatan. Inumaatu markaboota biraatillee gartee kan toora san jiruun akka gartee markaba kanarraa fagaatanillee itti himaniiti turanii yoo isin markaba kanatti dhiyaatan taate isinillee waliin dhoomtanii tanaafuu gartee nuti haleeluuf deemnaa jaanii gartee uummatatti markaboota biraatti himanii markaboonni sanillee akka gartee irraa fagaatanii if eeganiif jechuudha. Wanni san hundinuu gartee arraantan ammoo karaa footootiin karaa viidiyootiin dhiyaattee turte nuti halee irraa haasofnee jirra. Miidiyaaleen Ameerikaa arrallee gartee markaboonni Ameerikaadhaa hojii isaanii eegalanii jiranii jaanitti gartee oduu sobaa gadhiisaa jiraniin isiniin jechuu barbaada.
Okay. Let's see. I think okay. Tanarra haasofnee jirra. Okay, so oduu takka gartee taniin isinii barbaadu oduu naannoo Uganda biyya teenya gaati Afrikaa irraayi oduu ajaa'ibaa takkaatu deemaa jira biyyoottan Afrikaa kana keessaafuu Ugaandaadhaa fi Soomaaliyaa jidduutti irreedduun keessan yoo quba qabaattanis hin beeku garuu ni yaadattanii namticha gartee ilma Muuseveniidha. Ammaan tana gartee jeneraal waraana biyyattiidhaati. Ilmi Muuseveniidhaa kuni guyyaa torbaanan dabre kana keessatti waraana isaanii 100 gartee walitti guurreetiti Israa'el tana Iraan tana gartee lafarraa dhabamsiisuu qabnaa jee yaada adda addaa gartee barreessaa ture sooshaal miidiyaa irratti namni hedduun qishinaa irraa godhaa turanii akkasuma sanitti guyyaa irraan tana mootummaan Soomaaliyaadha waan gartee isaan kuni inni keessaafuu gartee irra deddeebi'ee Israa'el cinaa dhaabbanna jee ammaas gartee lola adda addaa kana lola ammaan tana deemaa jiru kana irratti gartee as bahee dubbachaa jiruuf inumaatu waraana Ugaandaadhaa kan Soomaaliyaa keessaa nagee eegaa jiru takkaa duraan nagee eegumsaaf akka gartee waraana Itoophiyaatti Soomaaliyaa keessa turan guyyaa irraan tanaa qaanyeessaniiti biyyarraa ari'anii jiran takkaa gartee biyya teenya keessa daddafaa bahaadha je'eenii pirezidaantiin biyyattiidhaa dhiheessee yaada gartee dhiheesseefii jira namni hedduun gartee waraana Ugaandaadhaa kan amata meeqa biyya tana keessa taa'ee inumaatu biyya tana gartee eeguudhaa fi nagee uumuu irratti jiraachaa ture san kan lubbuu isaaniitillee dhaban akkamitti gartee akkana qaanyeessee biyyarraa ari'aa faa jaaniitti gartee irraa odeessaa jiranii gara kaaniin dubbiin inni gartee godhaa jiru keessaafuu poolitikaa gartee sooshaal miidiyaa irratti kan inni gaggeessaa jiru kuni waan pirezidantiin isaatis takkaa'u abbaan isaatis yaada isaa gartee akka hin deeggarree garsiisaati jira inumaatu guyyaa irraan tanaa ambaasadartichi kan Iiraan kan biyya isaanii jiru abbaa isaatti bilbiluudhaan akkasitti gartee waan ammaan tana deemaa jiru kanarratti hariiroo biyya lachuutuufuu waan gaarii hin taane kana gartee irraa haasa'uu qabna yaada juun Museveenitti gartee bilbilee akkasitti Museveenii bira dhaqee waliin marii godhaati turanii inumaatu gartee Museveeniin nuufi Iiraan biyya nagayaati inumaa gartee wanni gartee akka diinaatti isin dhabamsiifne jennee dubbannuuf takkalee nu hin jirtu lola kanarratti gartee lola ammaan tana Iiraanii fi Ameerikaa fi Israa'el jidduutti deemaa jiru kanarratti nuti nagee barbaannaa yaada juun akkasitti gartee mariin san akka xumuramtee miidiyaaleen hedduun irraa odeessaati jiraniin isiniin jechuu barbaada. Gama gartee karaa Soomaaliyaatiin namni hedduun gartee akka barruun tunillee jettutti mootummaan Tarkiidhaa waan gartee Israa'el wajjinis rakkoo qabaniif jecha inumaatu gartee Ugaandaan Soomaaliyaa keessa akka jiraachuu hin dandeenye inumaa mootummaan Soomaaliyaadhaa akka ari'uu qabdu warra gartee gama duubaatii hojjetee isaan kana biyya san keessaa ari'ee jaaniiti gartee qubatti laachaa jiranii waa hundaafuu yeroo gabaabduu keessatti irraa baruudhaaf teenya waan gartee isaan lameen jidduutti gaggeeffamaa jiru kana jechuudha. Itti aansuudhaan I think dhumarratti wanni tagartee taniin isin himuu barbaadu. Okay. So dhumarratti wanni isin himuu barbaadu maallaqa Itoophiyaadhaati. Akkuma yaadatanitti amata dabree yeroo adda addaa waa'ee gartee takkaa'u kufiinsa maallaqa Itoophiyaadhaa kanarraa haasofneeti jirra. Keessaafuu rakkoo infileeshinaatii fi akkasuma sanitti rakkoo gartee daldala maallaqaa kan international market irratti trade ta'u kana wajjin wal qabatee waan mootummaan Ameerikaadhaa amata lama dura itti fayyadamte irraa kan ka'e yeroo ammaan tanaa mootummaa maallaqni Itoophiyaadhaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru keessaafuu gartee biyyoottan sabsaharaa jiru keessaa
maallaqa akka malee dadhabaadha akka ta'ee akkasitti gartee rekordii haaree cabsee galmaa'ee jira jaaniti miidiyaan birri jaaniin irraa odeessaati jira. Dhugumatti namni gartee maallaqa Itoophiyaadhaa gaa itti fayyadamaa jiru biyya keessatti karaa saditti vaaliyuu takkaa gartee gatii maallaqaa kana dhabaa jira jechuudha gabaabinatti. Fakkeenyaaf amata dabre yeroo kanaa yeroo irraa haasofnu sharafii maallaqa Itoophiyaadhaa qarshii 138 akkas turte. Arrammoo xiqqoo malee gartee qarshii 190 geesseeti jirti. Inumaa gartee yeroo gabaabduu keessatti 200 numa taati. Duba gaa warri gartee quba qabdan 180 jechaa jirtanii. Kunuu gartee karaa bilaak maarkeetitti yoo akkas ta'u taate takkaa'uu karaa baankiitiin 180 yoo ta'u taate karaa bilaak maarkeetitiin sanii gad takkaa'uu sanii olfaa ta'a. Maaliif yeroo hedduu warri bilaak maarkeetiidhaa akka malee rakisha. Keessaafuu gartee namni kun ammaas keessaafuu gartee hoguu maallaqa karaa dho'isaatiin biyya keessa naqatu warri gartee qarshii 190 namaa hafalus ni jira 200 warri hafalu ni jira. Kun hundinuu gartee wanni isin garsiisu ikonomiin Itoophiyaadhaa akka malee akka kufaa jirtu. Mootummaan teenya guddattee biyya bareechitee jinniidhaa maarreedhaa namni haajoo. Gammada biyya teessan rakkoota akka leen jiru feetan mootummaa sanis deeggara. Haqni jiru immoo vaaliyuun maallaqa Itoophiyaadhaa maarkeetii addunyaa irratti gabaa addunyaa irratti haalaan kufeeti jira. Haalaan kufeeti jira. Kana gartee inumaatu infileeshinii irraan dubbanne nuti. Maaliif infileeshiniin Itoophiyaa keessa jiru yoo xiqqaatte inumaa gartee toora dhibbeentaa 10 olii takkaa dhibbeentaa 20 fa'aa ta'uun oolu. Yeroo amma dura amata dabre dhibbeentaa 20 fa'aa jaaniiti gartee shalagaa turan.